Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota shaggaa dhugaa YouTube shaggaa dhugaa jalatti argamtan hundi keessanuu maamiltoonni kiyya akkam nagaa qabdu baga jiraatan nageenyi kiyya kan onni irraa madde laga qaxxaamuree isin bira haa galu jecha akkasuma YouTube shaggaa dhugaa kan jedhu guddisuun yookaan ammoo follow yookaan ammoo subscribe godhu like godhu nu jajjabeessa isiniin jechuu barbaanna. Akkasuma YouTube keessan akkasuma gara Facebook keenya fuula Facebook keenyaatiin boonaa kagin irjennee linkii keenya achi jalatti gadhiifna. Akkasuma gara koomentii keenyaatiin yookaan ammoo linkii Facebook keessanii akkasuma linkii YouTube keessanii achi jalatti nu kennuuf yookaan ammoo YouTube keessan subscribe isinii goona. Akkasumatti isin jajjabeessin isinis akkasuma YouTube keenya nu guddisuun like subscribe godhu nu jajjabeessa. Akkasuma ilmaan Oromoo kiyyaa kaabaa kibbaan kan jirtan share gochuun wal jajjabeessa. Akkasuma yoo wal guddifne gaariidha, yoo waa wal barsiifne gaariidha, garuu yoo wal waan guddisin dhima callifneetiin gaarii hin ta'u. Kanaaf waan taateef akkasuma wal haa guddifnu wal haa jajjabeessinu. Shaggaa dhugaa YouTube isarraa jechuudha waan gaarii baratan jedheen abdiin qaba. Samoona keessatti waan gaggaarii waan isin baratan waan isin jajjabeessu waan isin barumsa gaarii isinii ta'u haala YouTube ittiin hordofuu dandeettan jechuudha. Haala YouTube keessan ittiin qayyaruu dandeettan qabadhee isinii dhiyaadha. Samoona keessatti na hordofa. Kana waadaa isinii gala. Akkasuma shaggaa dhugaa like subscribe godhuun hin dagatina. Maamila keenya ta'a. Akkasuma maamilli keenya yeroo subscribe gootan wanni aan battalatti gadhiise battalatti isin bira gaha waan taateef akkasuma na jajjabeessaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Nageenyi kee kan onnee kana keessa baqaysee bahe isin bira haa gahu. Kan biyya biraa jirtan kan biyya keessa jirtan hundi keessanuu akkasuma shaggaa dhugaa I love you too much.